Ati cantur dinga daita. Wal barsiisna maal rakkoon jirari. Ati baatee buksiidhaan tumte mucaa eegasi. Kootu seeni mees ilaallaa wallaahi jechuu jirta. Nama akka kataa jiraas jala arseen jedhee meeqaa pittan dibanne. Kuna wal fixaa jiran as jalatti ara seenaa hottaati. Meeta meeqaa pittan dibanne tadugaa arseen viidiyoo bane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dua kami pekan tekan mereka pindi warna kamera barangnya timu. Mee bani kawee kameraa silaalladha. Okay. Ma turtere yoo meekaa pindi Nah, jadi kalau khana mai kita mereka pikir jadi kalau khana. Akkuma jirtutti fayyadamaan taatu. Fiiltarii jijjiirataa jirta. Lah, itu tinggal kawan cesiro kayaknya. China godhatti turtere. Intaati ilaalamee as jala warri as jala intaati. Sun keenya irra seenu jira. Achitti dhoore. Walayyuu. Jaarsa itti dawwale turintaas jaartii namaati. Bultii namaa na dhiisisuu heddisiirma. Tabiraati. Yaabboo ka jaarsallee fiqireenyaallee qabne kottu singiliin. Please anaatu si ilaala bakka. Ni jiran anaa si ilaalaa jiran beeku keessa. Amma as keessatti rakkoo. Ay bakka ammaa shimarra dhiisa lakki. Isimmaan naa laaltu jaartimmaan obboleessaa naa laalu naa wayyaa argama. Namaan warra silfiigaa. Hinamanin. Fuula qofaa miti amalas ilaaluu qabna beekte booda karaa birasi buustee rakkoo hin dandeenyu ammas. Tokko faan halee faa namarraa baasan jaanii dubartiini. Kiniina hirribaasi kanate torbaan tokko boodaati mana yaalaa jirta isiin garuu halee gurgurattee biyya biraa jirti jannama waan akkana hundaa jira bar. Dhiirti teenya fuula laaltanii seentanii halee dabina. Amalas ilaaluu qabdan. Taa akkamiin bultii akkamiin ciistii ilaaluu qabdan. Hayi dubartiin takka kunoo xuuncaa hunda qabdi jaan siksi paakii hunda qabdi jaan zeebana seentu. Dhageettelee fi shugguutii bitadhaa. Anaan si fuudhee muusiin na fuudhee jira jaammana keessa gisee galan. Ay warno goona akkasii sadarkam goota beektaa wal fuutee irraa baatee mana garagaraa jiraata guyyaa waliin dhufan. Wayitana bakki namni jirutti. Waa meeqaa jira? Dhageettelee. Dubbiin jibtu dubbii cimaa jira bar. Bakka ani fuudhu akkana taana dhiisuudha. Bakka asaa yaada kaasee warra zalaalii isaa fuudhuu ni bakka hin barbaadu nama tokkoyyuu. Isin nama warra kalee nama keessaa baasu jira jecha yarsiimaa gushi bakka asina mana hin jiru. Warri kalee baasni mee nufaa akkamis hin beekne sira. Kalee warra baasu jira. Waabishumaan as fararrata akka nun fuune bakka. Hai kalee bara amma kaleen gurguramu eegaltee jirti jaansanu. Asirratti ayfooniin bitataa jiran jedhan hin manne amma. Yaa. Ayfooniif jettanii kalee nu baastan yemmuu ta'a dhugaadhaa wanni kun eeggame. Guys maaliif jirtan akka biraa taap godhaa okkee.
Ramadaanni dhiyaatee mi amma toobachaa jirtan na fakkaata warri koomantii. Amma nashiida kanatti illee deebi'amee waan poostu gootanii akkasii silaa Eegallee bar turre eegallee. Ramadaanni osoo hin dhiyaatin eegallee nuti faana. warra soddomaa saniitillee dhabaki. Lakki yaa warra soddomaatii miti. Ani waluma keessaa bar nuti anaaf ibsaa waluma keessa waa hunda numatti nashiidas numatti leena. Taqabriitis namni tajannataatis taazaabatis walumaan itti jirra karaa tokko dhaabbachuu deemu jaalla. Maal lameenuu aaruun qabu warri azaabaatis aaruun qabu warri jannataatis aaruun qabu. Lameenuu miidiyaan keenya lameenuu. Lamaan iyyuu bakka tasfaarraa qabda jechaadha maalirra taa'u eddanii. Inshallah rabbiin gaanu waaqa jeelchu malee gaa karuma diin dhaabbannare amma. Bakka ani jannata keessaa warree harka isin kaasa. Ani warree jannata keessaa harka isin baasa gizzeessan nagaa isin jedha waa warra azaabaa jiru achi nutti himtanii. Wallaahi Waa warra azaabaatti jiru nutti himtanii. bar TikTok kanarra jinni wayiitutu natti dhugaa rabbi jinni wayii bar namni kun hundiyyuu maaliif daansii taphata maa oolutu haalasa na dhibaa baraanu jechuun wahumaa ta'an nu harkisaa baru osoo hin fedhiini bar anfaan eegan poost godhe yaadadhaa'u akkan ta'ee fi akkan ta'u turu jiru. Sheexaana jechaadha bakka TikTokiin. Sheexaana jechaadha TikTokiin. Maagneetii wayii qaba TikTokiin. Kun asiin Allahumma salli ala Muhammadin mon post godha. Asiinis dhufe biilee kan jos post mon godha. Rabbi sinaa qajeelchu qaba. Wallahi. Du'aa isinii guuraa du'aa hin ta'e maqbuuli warri nu dammoo warra nashiidaati beekte. Sila aadaanullee sirbaan gadhiisa. Sirba gadhiisteen beektu. Gadhiiseen beeka malee. Gadhiiseen hin beeka. Teenna fagoo hin jirtu deebisuu hin dandeenya. Viidiyoo vaayiraalii ba'e waan hin qabneef viidiyoo sirbaa baay'een baane duubatti deebi'uu hin dandeenya. Nutis hin deebinamee. Wallahi rabbi nama maraa qajeelchu. Ummata soomaaf hagamtu hafa sila qoye. Barreessa warri zuumiidha. Barreessaas jalatti ni beekani amma manni kun lakkoomsa qofa ta'a amma xiqqoo booda. Guyyaa 16. Ayyaata ajaa'ibaati moo biyya guutuu walii soomaa jirra kunoo masgiidatti malee wayii fura. Inshaallah takka teetii tana nama mara rabbi hayiru jenna gaa. Tasbiini si jaaja gubbaa teessi. Wanti si jaajarra teenya ganamaa galgala. Mee rabbi nurraa jaallatu. Ijaarsi illee soomaa jiraatu walumaarree. Walumaan itti jirraa bara. Hin gadda waan nyaadhu jedhayo. Inni ni azaana. Jai. Antuuba dhaabbadheen salaata. Ati qabe. Ati qaamin jennee. Manni kee jannata hin taane na galchi jaa tokko maal jechuu deemte mee hosseen. Mana azaabaa fi jannata illee hin jedhamu jidduma jira jidduma. Karaa azaabaa naman geessu karaa jannataas naman geessu garuu walakkuma jira walakkaa. Mu'az. Makisha, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallahi. Arallee ta'u dirqii nama galchitee. Seente gaa jecha guddaa dubbattee beeyte jecha takkaa dhageen been manni kee jannata hin taane na seenseetti nama guddaa irraa waan eegamu dubbatte saniif si galchee bara. Jechuun saayikooloojii fayyadame yeroo nama galchitu saniif hin akkas godhe. Dhiifama garuu. Saayikoo barattaa?
Ay, tamarii waan hin ta'eef jechuun ni barate. Waaw, jecha ajaa'iba jecha gizuma takkatti hin si galche argite. Kanaa waan akkana fayyadame haa. Miira keessa na galchite ilaalamma. Waan karaa azaaba deemu jiru na fakkaate gizeeti. Manni kee jannatan taaneettu. Ara wallahi akkasii miti garuu dhiifama. Baay'ee si dinqisiifadha nama gaariidhaati. Wallahi hayyime galatu. Eessa jirtaa? Ani gibbiin jira wallahi yuunivarsiitii. Koobas barachaa jirta jechuun jabaadhu. Ayyee bishir wallahi. Atis shamarree ta'in jabduudha. By the way, anillee mucaa argeeti beekte. Hayyee tole. Nashiida qabdaa? Wallahi hin qabu waan akkasiisan yeroo hin qabu beekte. Ramadaani dhiyaate jeeti barii yoo qabaatte ayyee rakkoon hin jiru galatoome haa? Ayyee bishir bakka asin jaaladha baay'ee si dinqisiifadha sin qaba. Ayyee rabbi si haa jaalatu galatoomi. Ayyaa.